halkan takko yoo an bilbiluufi mucaa tokko qaama ormaa irra dhaame kabijaan baafachuu hin dandeenye ofiin akka narsiititti bira taa'ee irraa baasaa ture Kabiir Hussein abbaa qeerroo ture jaasaa guddaa nurraa qaba jechuudha gaafa irreecharra nama kenna fitan bilbila banaa odoo sodaadhuuf joolleen lubbuun abdii akka hin dhumne dafaa gannaa ergaa hiriye Kabiir Hussein nama akkanaa ture Kabiir Hussein nama akkanaa nama guddaa nama ummata keenyaaf waan baay'ee hojjete nama ummata keenyaaf dalagaa guddaa hojjete takka kolmaata akkasni biyya alaa dhufee wal agarreetti yeroo asii qeerroon qabsootti turte san keessatti odoo naaf inni hojii teenyee Dr. Guddataan nu bira jira anala taa'ee waa barreessa odoo achi taa'ee waa barreessu qabeenya isaa ijoolleen kun ani hin beekne nan maxxanse booda yoo laalu qabeenya isaati ribadhee dhaqee dhiifama gaafadhe Jawaar naan jedhe ummata Oromootiif taanaan qabeenya kiyyaa mi anu haa gubadhu naan jedhe Kabiir Hussein nama akkasii ture Kabiir Hussein nama lafee qabu dhabne nama duuka qabu dhabne nama oromummaa qabu nama qabeenya isaa qusachuu qofa osoo hin ta'in hayyummaa isaatiin waan beekuun gaaf tokko osoo ofiin jedhin akka mukaatitti goggogee nu latnee bareennee mataa ol qabannee akka deemnu gootota asiin nugaan keessa waan ta'aniif Kabiir Hussein Oromiyaa fi Oromoon bara baraan yaadatti wanni handaamu ilmaan isaaniitiif maatii isaaniitiif hiriyoota isaaniitiif munni isaan dhaabara akka hin toolagne hospitaalli isaan dhaabara akka hin jeenye akka hin tuqamne hawwiin isaan Oromoof Oromiyaa qaban utuba akka hin deebine tan amaanaa isin jaa rabbi isin haa jajjabeessu Kabiir keenya abbaa kiyya rabbi jannataan haa qananiisu taaddasaa birrutti haa dabalu elemoo qilxutti haa dabalu jedhanii galatoomaa. kabajamoo obbo Jawaar Muhammad baay'ee galatoofannaa itti aansuudhaan maatii keessaa namni tokko daqiiqaa lama waan gabaabdu nuu jedha maan itti dhagamee fi amma kan Jawaar jedhe waadaa saniyyuu galuu taanaan ilmaan keessaa nam tokko daqiiqaa lama. Aku firman di gunung di Betan ini. Ini bagus. Otakkan awak tak dapat nama dokumen juga. Apa kasih awak tak dapat nama dokumen itu? Terima. Kebajam Presiden, kebajam tuh Mister, kebajam tuh orang nama tuh orang rasa kerjaan. Kalau tuh manjera. Anak orang masih berbuat sudah ada berbuat nanti mati jalan tidak kawin Kabiir wahai sahabat yang datang anak polis anak partner wajib nak kan anda jalanmu di sini laksu apa laksu ni partner apa laksu dia sendiri Isawachini jatamne, isawachini nabur ramadamne, ijolle nachalam madoro mosijne jatam. Garu har ammo Kabiir, oloke kana arge, Hinduni, wanna tidakar kana arge, ittingamade, namni mutofiti wajada betni jede, eda doksada nistaw, lafajaran letaw, hainin badu hatanar. Oromo dabarsu dabun, Oromo tokkoffan jaalachuun, abbaa ta'uun, haadha ta'uun har'aan arge. Karaa jechuun Oromoo odoo waliin dabarsin, kan ala jirullee akka reef dubbatan, kan mana keessa jirullee hundattuu abbaa ta'e, haadha kan beela'e gushee, kan dheebote baasee, kan dhibame akkamsiisee, kan dhabe kiisa kaa'ee, mootummaas deeggaree. Akkam kufnetti bira dhaabbate hundaa kanaan Oromoodha jedhu bira dhaabbate har'a boqonnaa dhabnaan boqote hin boqonne immoo Kabiir hin boqonne Kabiir hin dadhabne immoo Kabiir qabeenyi isaatillee hin badne sammuun isaatillee hin badne har'a argine
barmoota guddaadha kun Oromoon tokko ta'uun namni haqatti dadhabeetiin jedhe mindaan isaa argamuun har'an argee galatooma maatii isaatii fi fara isaatiif jajjabeennan hawwaa warra asnuu dhuftanii sagantaa kana hunda akkanatti nu barachisaniitiin jettan sabab sablammoota illee ummata asitti wal ga'e hunda baay'een galatoomfadhaa maqaa maatii isaatiin naa jiraadhaan jedhaa har'a dubbiin beekuu dhiifama naa godhaa nagaa naa ta'a. Adde Bakkiyaa Maamiyyootii Karamma ulfaadhaan wi'eera gadhaa tateenya isinis adde Bakkiyaa Maamiyyoo bakka maatii buudhaan dubbatan waan taateef isaanuu maatiidha itti aansuudhaan kan haasawa nu taasisan kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Maakii biraan laagaa kabajamoo pirezidaantii biraan السلام عليكم. كوجنتوت أستر جمتان ماتي جالتما بوتا كين وبوكا برسين بيارا جدا جدا سنتشاغاي وبوكا بر إنما شما ورمما بوشانجرات حاسا ومنتان hojjetanii nama ta'uun hojjetanii nama faana qixxaachuun hojjetanii firaaf sabaaf ta'uun akka danda'amu nama gochaan agarsiisa. Nama yeroo hundannaa nama arge nama gorsu namaan lolu bilbilee dutu maaliif kuni ta'ee jedhee nama lolu nama saba isaatiif cinqamu. yeroo hunda Oromoo mataa akka ol qabatu nama fageessee yaadu nama guddaa akkasii dhabu. Obbo Kabir hojii naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamu hunda keessatti dhiigaa qabu. Yeroo manni keenya Sumaalee irraa buqqee guyyaa tokko as magaalaa Adaamaa waa'ee qubattootaatiif dhufnee bu'anii akka akkanatti salphannetti nafnu jedhan nama akkasii dhabu nama waan qaban hunda saba isaaniitiif kennan nama dhibame hunda nama yaalan nama immoo waan jirutti hin quufne waan dabalataa barbaadan goota akkasii dhabu. Obbo Kabir hojii keessatti waa hunda laalanii qaamanis bilbilaanis yeroo darbe biiroo koo dhufanii amma yoomitti uummanni keenya rakkataa waa'ee buqqaataa kana maaliif dafnee xumurruu akkanumatti asitti galchinee dhiisnaa jedhanii nama boqonnaa dhabanidha. Nama guddaa dhabne Oromoo guddaa tokko dhabne qabsaa'aa cimaa tokko dhabne. Kanaafuu hundi keenya isaan irraa barannee haasaadhaan utuu hin taane gochaan Oromummaa jiraachuu, gochaan sabboonummaa dagaagsuu, gochaan hojjetanii kaan faana qixxee ta'uu, gochaan gootummaadhaan waan amananiif jiraachuu kana Obbo Kabir irraa barachuu nurra jiraata. Har'a isaan nurraa adda bahaniiru hojjetan hojiiwwan isaanii nu gidduu jiru nuyis kanarraa barannee hundi keenya iyyuu cimnee adeemnu jedha. Isaaniif immoo jannatan hawwaa fi firoottan uummata keenya, uummata naannoo keenya, uummata biyya keenyaa sisuun jedha. Kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa galatoomfannaa xumura irratti seenaan jireenya obbo Kabir Hussein dabareedhaan geggeessine adda facaana jaalluwwan